Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna Ameen. Nagaa faraarri jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo kam jirtu nagaa keessanii an nagaa kootii galata Waaqayyoo jiran isiniin jedha. Har'a immoo karaa dubbisaatiin waa'ee Phaaqumee yookaan qaammee yookaan Phaaqumee wajjiniin ilaalla jechuudha. Waaqayyo hunduma keenyaaf wajjiniin haa ta'u. Asumaanii baga bara haaraa bara 2018 bara Yohaannis baga nagaadhaan geessanii Waaqayyo arjummaaf gaarummaa isaan hundumaa dabarsee gargaaree nama guyyaa har'aa isa nu taasise ifa kanatti kan nu baase galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Qaammee yookaan Phaaqumee. Phaaqumeen ji'oota waggaa kan Itoophiyaa keessaa tokko yoo ta'u akka dhahaa lakkoofsa biyya keenyaatti ji'a dhumaa yookaan 13ffaa jedhamuun ji'a Phaaqumee kun ji'a biyya keenya biyyoota biraa irraa adda taasisudha. Phaaqumee jechuun dabalata jechuudha. Kun immoo dhuma bara waggaa irratti guyyaa 5 yookaan 6 ta'uun kan dhufu jechuudha. Kunis waggaa 4 keessatti al tokko 6 yoo ta'u innis bara wangeela qulqulluu Yohaannisidha. Yommuu bara Yohaannisitti galuu fi deemu Phaaqumeen 6 oola jechuudha. Kanniinis biyyi keenya Itoophiyaan biyya kennaa ji'a yookaan baatii 13 qabdu jedhamuun addunyaa kanarratti addummaadhaan ittiin beekamti. Phaaqumeen bara galumsa Yohaannis bara xumura Luqaas yeroo qaammeen 6 ta'u kanas soomni raajotaa yookaan soomni gannaa sadaasa 15 eegalee muddee 28 xumurama yookaan hiikama. Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti baatiin Phaaqumee bakka guddaa qabdi. Sooma fedhii lamman mana kiristaanaa keenya keessa jiran keessaa tokko sooma qaammee keessa soomamu. Kunis sooma yooditii jedhamee beekama. Soomni kun akka sooma fedhii isa tokko baay'ee beekamaa miti. Sooma yoodit kan jedhameefis isheen waan soomteef seenaa yoodit macaafa qulqulluu keessaa yoodit boqonnaa 2 lakkoofsa 2 hanga 7 boqonnaa 8 lakkoofsa 2 irraa dubbisa. Kan biraa yeroon kun fakkeenya dhufaatii gooftaati lakkaa'ama. Kunis qaammeen ce'umsa waggoota waqtii gannaa yeroo dukkana irraa gara waqtii birraa ifaatti kan darbamu akkuma ta'e yeroo dhufa isaatti bakka jireenyaa yeroof irraa gara jireenya bara baraatti lafa kana irraa gara samiitti kan ittiin cehamu waan ta'eef kanarraa kan ka'e uummanni kiristaanaa waqtii Phaaqumee kana kadhannaa, soomaa fi subaa'ee galuudhaan dabarsu. Gosoota kaan irraa kan adda ishee godhu keessaa tokko. Waggaan ji'a Phaaqumee kana keessa kan kabajamu ayyaanni ergamaa Rufaa'el Phaaqumee 3 kan kabajamudha. Bartee fi darboon guyyoota kana keessaa namoonni keessattuu guyyaa kabaja ergamaa Rufaa'el samiiwwan guyyaa itti banaman jechuun amanuun gara bishaanii deemuu ni dhiqatu. Kaanis immoo xabala yookaan xabala cuuphamu. Kaan immoo guyyoota hundumaa cuuphamu yookaan laga barii hobboroon deemuun lagatti dhiqatu. Barri hamma itti seenuuf jirru bara 2018 bara maalii jedhama? Barri 2017 bara Maatiyoos waan tureef barri 2018 ammoo bara Luqaas ta'a. Kanaafis qaammeen bara kanaa guyyaa 5 jechuudha. Barri dhufus bara waan hojjennu dhufuuf jedhu bara waan hojjennu itti milkoofnu bara hojii gaarii itti qabaannu bara nageenya jaalalaa amantii fi tokkummaa itti qabaannu Waaqayyo hunduma keenyaaf haa taasisu. Ameen. Ameen. Galanni Waaqayyoof deessuu haadha isaaf ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Irra deebiidhaan hundumti keessan bara haaraa hundumti keessan baga ittiin geessanii galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Barri kun bara jaalalaa, nagaa, amantaa keenyaan hojiin itti jiraannee gonfoo jireenyaa seesamii bara baraa akka itti jiraannu fedhaaf jaalalaa Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Eebbifamaa.